وجن لك مال ولا استمجال وانا كراتي كلا سيرت لي سنه جيرا جديو نم نكون هدموني في دون تو كوميدي برته نم هدمي ابدي كبا اچي به سيغره اچي به جرا تو ابدي كبا كانا كوبا ول كبا چو رجاله كره كون كيستي فائدة سا وادنودا كناف وبليوان كيستو شمران مانا هدو اگر سيدا جرو سغلي کرے کے سا وادن بنے بنے سن گيسا ابدي کا دتے سا اما جولي هدو برو مالكا يوغل شار جولي لا كونغريدا لا لا مالكا يوغل چيگل چنمني گرامي سي سوكونال نسال گارتن مالكا لا اوكي مو بياسرت ديبيس نمي ديبي كابو جران نمي غافي كابو جران نمي تيغلو برباد يوتي برباد سيموني جوليس وليتنا كوا يا دغاري انا جرا تيغلو برباد نجرو انا جرا كابت مالك انا جرا اوكي اسمي يا دغس مبارك انا قال اسا كيرو نتي ميدور كسينو دندنو واتساب سيت دفنمو يوكا غورموفنيتي يرو تو كنا متو كچرتي هرمان سبر دفنمو كم تكدفنو نويمي لمثال بونتم بيه تو كجرا نمن برباد دودا بري غنا ميتي كخناولي تيل نمن برباد نين يو برباد نركافو دي كوتي وجي سترغو دندا مبارك انا سلالك كرسكو كل كامل والكذا بريغا چورا کو خبر کے پتا بريغا چوکا بامي تے کے پتا بريغا چوکا ولو چونغاري وان سينين قال سيرتي غا فدا سمت اچكي سترتني غا في دريسون نم سيني ديبسو نمدن ركتي اي بودي موجي تي غرغار ما اي ني تركتي نو ما غرغار ني سيتنا ميان ياد بلسان كبا لا ياد تو كون كبا ميم غا كويا ياد بي كوي كينغ ياد غا في كبدلون دا سيتنا غا فدا وندي سانغاري كانا غا فدا ما eh jechuun armatti nana taabula gati deebi taabuluun jibbe namni dadhabaatee maqalaas nan dadhabe kanaaf gaaffii qabdan akkuma gaafattanii fittanii waan siniin galle yeroo dhattanii gara dhaqan lachi gootanii maallaqa baratanii gara garee miseensatti geeffamtanii miseensa jedhamtu namni tokko booddee mooniin gargaaramne akka duriin dhibbi lama mubaarak viidiyoo cufadhu mee si qaqqabaa jira si qaqqabaa jira si bar bakka takkaasa kaasha gaaffii barbaada laan namatti maamdi keessan booddee roobirree na kennita nyaattee baddee eenyuun ittiin gargaarti jedhamu birriin kun itti oromoo rakkate ittiin gargaaramu oromoo rakkate gargaaramu laabontu birrii oromoo miti nama garee keessan jirre sumuuniin gargaartu nama garee keessan jirre sumuunii amma saantimii wanti bahee gargaaru hin jiru mee amma mee gaaffii tokko si gaafata mubaarak يرو كوري كنا يجوا مني هذا وبوان بربادو في نمني هندو نمني اسكيس روبيان سينما سديتي يا ده كوري ولي كنينه كغافي كبوس غافته ان برادا مو اكمين اكسينو دندنو في حال اكمين اكمي جاو كانت ديمو كمنا كوري ولغا وان تي فينا ماغانا اجونا باي ميتي چرا كان ارغني اسات اسبي دمو كمنا وانت برا ياو وانت كوني دغالا namni wayi lafuma ka'ee mubee namni kunna jalaa dhukkubsatee akkana naa godhiirra innis achi maqaa nama sanii dubbisee namni kun hirmaateera na keessa jira moo hin jiru quuqama maatii kee qofa yookaan rakkoo irra gaafii miti kuni oromoo rakkoo irra ga'e kamuuyyuu hin baraara waan jedhamu waan ta'eef an akka mataa kiyyaatitti dubbateera inni waa irra deebi'ee dubbadhu tokkollee hin qabu. Maaloottee namni kun nama amannu. Sirreeffama namni dubbataa sirreeffama. nama garee kanatti galee jiru malee akka oromoo na gargaaru malee dhaggeeffadhaa qoy keenya dhaggeeffadhu nama garee kana keessa jiru malee birrichi waa tokko hin fayyadu anis gad ba'ee sagaleen ta'u nama miseensummaa didee ofii goote akka dhuunfaatti akka mubaarakitti an nama haammatamee miseensa ta'ee waan isa fayyadu hin barbaanne gaafa rakkoon isa qabate qofa wanti inni dhufinu barbaaduuf hin jiru dhufee abuufatu kana booddee gadi ba'ee sagalee namaa ka'an jiru waan kanaaf nama achi keessa rakkate malee warruma buufame qofa gargaara oo warra buufate maatii isaa malee nama biraan laallata oon dhukkubsanneew birriin jaraan ta'amoo kalli walli warruma dhukkubsate sanaaf gargaara maree fakkeenyaaf kanas adda baasna rabbi nagaasii haa godhu tuubufattu du'aa kiraa deemte sadaqaadha yaada rabbi nun geessine wallaa yaada gaariidha
Yaada gaariidha. Hundinuu turmaata. Gargaara mukanaan Oromoo gargaara ittanii of hin amansiisina. La gargaaru maa Oromoonni gargaara bosoni. Addatu fayyaa qabuutti hin galu. Wallahi yaada gaariidha mubee dhugaa dubbattee namni lafumaa ka'ee yookaan kan namni dhukkubsate mubee kana naa godhe irraa hadda carraa kana fayyadamee nama kan irra dubbataartu miidiyaa addunyaa irra namni dhagaa hin jirre hin jiru. Amma wanni ansiin jedhuu barbaadu keessaa inni tokko mee haala kamiin akka hirmaachuu dandeenyu tokko isa kana inni biraadha immoo namni hin barbaanne hin jiru akka maatii kiyyaatti birrii 200 maatii nama 5 qabatee maatii nama 5 galchuu danda'a. Kabiraamitiin ka waggaa tokko yeroo tokko cufuu danda'a rakkoo hin qabu wanti hin dhufne jiru yeroo kana batalay namni yoo biyya ambaatii nama hin qabne yookaan biyya alaatii nama hin qabne biyya keessa yaalamaa hin jiru. Mucaan kun hedduu dadhabaa ture maal adda boontuun biyya kana irti maatii keessa isii keessa rabbi rakkoon ga'ini rakkoo wayyoo ga'e dirqamni kun boontuun raffeama boontuun bakka kana erga jiraattee dabarsitee kalee waan bakka kana dhaabatteef nama kana dabarfatti mubee dabarfatte jechuun mubeen wanta gisee fayyaa qabdu boontuun garee kana keessa hirmaattee bu'aa buusteef sababa kanaaf mubee isif quuqamuu danda'a. Kana waan ta'eef wanti si gaafannus baay'ee hin jiru nama yookaan nyaatee baduu miti nama kanaan turallee ummata afoo dhaabachuudhaan ummata qarqaaruudhaan sadarkaa irra jiru waan ta'eef wanti gaafillee si baay'isnu hin jiru nu amma fakkeenyaaf warri asiroo akkamitti akka si argachuu dandeenyu lakkoofsaan manuuf keettamoo gurmoofnee si bira dhufna. Ada barataati koon qaba sumarratti kan jechuudha. Tarraayyoon argate. Gaafadhaa isin dhaggeeffataara gaafadhaa jabaadhaa. Naga qabaara taap godhaa gaayis. Wanti gaaffii tokko gaafattee kaate yoo maatiin keenya hin dhukkubfanne jette birriin kun gaafa hojjetamu nama dhukkubfate qofaaf miti maatii kana keessa waldaa kana keessa jira waldaadha wantichi. Inni itti gargaarutti dhukkuba qofaan miti fakkeenyaaf namoota waldaa kana keessa jiran keessa namni hojii hin qabne yoo jiraate koreen kun walitti dhufee nam tokkoof yookaan nama lamaaf hanga dandeettii birriitiin hanga dandeettii yaadaatiin walitti dhufee waan tokko godhee fi gara hojiitti seensisuus illee hin danda'a jechuudha. Waldaan kun gaafa ijaaramee jedhe karaa bal'aan deema nama dhukkubfate qofaaf miti jechuudha. Oromoo keenya silaa gaafa rakkate yookaan gaafa dhukkubsate yookaan gaafa du'aati kan inni wal gargaaru. Sanaa miti utuu inni hin dhukkubfatin utuu hin du'in walitti dhufee Oromoon furmaata tokko argachuu qabaadha yaada jedhuuni kan jarri ol ka'an. Illee itti galullee baadhu yaada kana dhaggeeffadheetan jira jala taa'ee jechuudha. Yaada baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisudha. Warri dandeettii qabdan itti seenaa. Angara kootiin qophiidha. Waggaa tokko nan kenna. Mubaarak na beekta. Eenyuunillee waan gargaaruu danda'udha wantichi. Hundi keessan warri barbaadan immoo warri kuwaatar keessa jirtan yoo barbaadan maqaa keessan natti himtanii yookaan immoo isumayyuu dubbisaa keessaa tiktookii isaa fooloo godhaa. Ani illeen hin jira. Ani rakkoo hin qabu gara kootiin. Namni galuu barbaadani gareen kun akkaataan garee kanaa yoo isinii galee yoo isinii galee gaaffii asumatti gaafadhaa. Warri isinii galee galuu barbaaddan yoo jiraatani lakkoofsa waatsaappii wayii isinii maxxansaa. Lakkoofsichaan dhanii warri isinii galee qoftidha. Gaaffiin asitti balachitti hin gaafatamu. Lakkoofsa waatsaappii isinii maxxansuuni dhanii haa jettu liinkii garee isinii ergaa waatsaappii. Liinkii sana tuttanii gareetti dabalamtu jechuudha. Tani akkaawuntii gaafattu uummanni isinii kenna. Kanuma. Isinii kennu baay'ee xiqqoo gaafachuu danda'a. Asitti itti himi. Sirriitti waan barbaadde gaafadhu gaaffiin asitti gaafatama. Garee dhattanii hin jeeqinaa. Garee jechaa jirtu gareen kun kan maaliidhaaf hundaa'e amma seenee waa'ee makana qofa ifanaa godhaati kaan ammoo isinitti himan. Ini obboleetti gargaarsa fakkeenyaaf ji'aan birrii Itoophiyaa 200 gargaartaa fakkeenyaa maatii kee keessaa rakkatte ati yoo rakkatte yoo maatii kee keessaa waa ta'e waan akkana akka iddirii jedhamu sana beektaa ammaan boodaanii gadi bahee namaan birrii buusaalee namaan kadhu warra garee kana keessa dhufee yoo namni akka carraa waa ta'e birriin kun deebisee isin fayyadaa jedhaa jira inni. Badaa miti birrii 200 Itoophiyaa ji'aan. Balama miti kumaas yoo taate wanta bareedaadha beektaa yaadichi kun yaada bareedaadha hunda keenyaa waan fayyadu jechuudha. Innaa gareen kun koreen uumamee yoo hiitanii yoo jiraattan aadiidha liinkii naa ergaan seenaan gara kootii rakkoon qabu wanti isiniif ta'u naaf ta'a.
Ayyee bareedaadha. Yeroodhaa fi bareedni jaallatee jira kun lokku warri isinii hin galle goomtu deeqaa wal akkaasaatti tosdiifama waa'ee hawaasaati ol galchiiti amma dandeesse nama gaaffii qaba agaabatu nama dhagalee galchi warri immoo isinii gale lakkoofsa kana qoy warri isinii gale isinii ta'e lakkoofsa macarashaan isaa kudha afurii isinii maxxanseen jira lakkoofsichaan waatsaappiidhaan haa yeroo jettanii liinkii galechaa isinii erga liinkii tuttanii galeetti hidhattanii galtu jechuudha warri isinii hin galle ol galaa gaafadha yalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutaan bira jira bontu nuti irra jira gaafadhu gaaffii jira deebii jira nuti irra kaasa. Mubarakin isifachuu barbaada maashaallah tabarakallah mubarak galatoomii hedduu nama galatanu biraa qabu wallahi wanni ati dheengadda kabiraatii miti kan kee osoo haasame dhuma osoo irra oolaniyyuu bulanu mucayyoo dheengadda mucayyoo harargee asitti suuditti nu biratti dallaalii qabdee nu irriba dhabne ati irriba dhabdee wallahi akkasii bullee wanni ati wanna biraatii miti jechuu danuu ati goote guddaadha inni sun bichaanuu waan himameen dhumne wallahi ibsuun danda'u waan jennee ibsin hin beennu ani ammoo yaani nu ijoolleen suudii keessa jirru ijoolleen warreen irratti fayyadamu yaani waa kennuu irratti yoo gargaarsa akkanaan hin gargaarra garuu as keessa waa baafnee kennuu asitti waa itti guutu akkaataa tiktokii wallaalullee osoo hin taane akka tokko biyyi kun akkuma waan beennu walumaan beenna kanaaf hedduu galatoomii yaadni kunis bareedduudha itti gallaa hangama kiyyaa itti galaa inshaallah ijoollee itti galtullee jirti. Baay'ee si galatoomfadha baay'ee si dinqisiifadha akkasuma obboleetti teenna baga gammadde wallahi tapha wanni akka nama tapha beellamaa taphatu wallahi onneen nu dhaabachuu geette ol kaanee dhaabbannee taa'uu daddabne beeku faa yeroo hundaa yeroo Idriisi waliin famuu been taphatu waan godhe waa kennu yoo dadhabne garuu osoo waan na birrii kennan taate waan asii achi ergan taate namni jalqaba kennu nu'u ijoollee ganda arabaati. Garuu waan achi fuudhanii keessa kaanii birrii achi kennan hin taaneefu wanni goon dhabne onnee nu dhaabatti muubee ammoo amaana rabboonni si dhaamadhu barbare masan fuudhi kan kee akka duraasanii miti iji kan kee jallini barbare hin qaxxami yoo qaxxamte deehuma ofii qaxxamsa isa si qaxxayi si caalaan onneen keenna si jala nu gubata akkasii yaada bareedaadha osoo mana kophatti bantee yeroo amma namni irra faacinaan ijoolleen gariin kaati gariin irrafti saganda araba osoo yeroo ijoolleen jiranii manuma bantee yaada kana irratti kakaaste bareedaadha gama keenya ijoollee jira itti galla inshallah obboleetti teenna baga gammaddee gammachuu ajaa'ibaati maashaallah tabarakallah safuu kan keellee akkanuma eeggadhu uffannaa kan kee bareedduudha uffannaa si hin baddu akkanumatti yaani namni beektaa yoo amma tokko akka waan Tito kana beekamtii argatee akka waan rabbi biraa wayii beekamtii wayii isaa dhuftee xiqqoo safuu gatuuf ta'a uffannaa kan keellee baay'ee nama bareeda maashaallah tabarakallah ijarraa hafi akkanuma safuu kee eeggadhu baay'ee sirraa gammadee siin jedhaa yaati too galatooma naaf kolchaati muubee lakkoofsa keessanii hin maxxansetteetta achii fudhadhee sajjaladhaa galatoomaa si hundinuu isin jaaladha oromoo hundaa rabbiif jecha. Yaada qabdan hundi keessa waan atis galatoome buleetti waan amma jetta yaada qabdan waa'ee gargaarsa sanarraa garagaleetti dabalama. Eeshi tulluu diimtuu Tayyibaa Arsii wallahi ati koree nuu taata kanas galatoomi wallahi bakka irratti itti hidhan dhufa deemtee lakkoofsa maxxansiti miseensa keenya Tayyibaa Arsii kunola asirratti lakkoofsa isinii barreessaarti nama jabduu fooloo godhadhaanii Tayyibaa lakkoofsa isinii barreessaarti lakkoofsa kana waatsaappiidhaan. Aaditti na godhame mubee. Kunola lakkoofsa Tayyibaa Arsii maxxansaartu kana waatsaappiidhaan haa yoo jette liinkiin gareesii dhufa liinkii tuttee nagalchaa jechuun hin jiru liinkii tuttee galta hiriyoota keessanis fidaala. Dhagaa wal dhageessisaa dhagaa wal dhageessisaa. Muftaate dhugaa rabbi. Me yaada bannu maayikiin kana. Gaaffii hojii jira. Namu akka yaada mataa kiyyaatti yaadichi yaada baay'ee bareedaadha. Akkanaan guutuu ammootu yaanni dhiyaatee lafarra jiruu fi wani tajaajiluu deemu mallaqni guuramuu fi wani tajaajilamaa deemu osoo xiqqoo isii ifa tahee yookaan ammootu lakki
wani tajaajilu haadha abbaa ijoollee maali nama dhukkube yookaan ammoo nama rakkate jettee gizee keettu nama biyya keenyaa osoo kama feene iyyuu kama nagaa qabu karaarra deemu fuutee mana yaalaa fidde 300 irraa 500 baasa. Kanaafuu osoo wanni sun mallaqni guuramuu fi wanti tajaajilu deemu walitti hin dhufu baajata mootummaatiin wal madaalu. Kanaaf jecha namni tokko yoo ka dhukkubsatu ta'e dhukkubni isaa sun ammoo dhukkuba jajjaba ta'ee yoo ammoo biyya alaa ka deemu ta'e waraqaa san ka seeraa fidanii tajaajilamuu isaa dhukkuba san akkasin yoo ta'e malee xiqqoo ni rakkisaa. Namni cufti caalun jedhee mallaqa kennee galmaa'ee haadhati jedhu dhukkube abbaa kiyya dhukkube maaliif kiyya dhukkube ammas gizee namni guutu kana hin seena. Nama haati irraa duute jira garuu haati tiyyan jirti jedhee nama biraa galchuu danda'a. Kanaafuu osoo xiqqoo yaanni akkuma jirutti tahee irratti osoo laallamee qajeelan namni seenu kana ebalu haa barraa'u akkasitti tartiibaan osoo taa'ee bareedaa namni akka wal beekutti akkuma reefu jettee kutaadhaan hedduu keessaallee nama barbaadu filattee karaa saniin deebi'ee bareedaadha. Tola ooltummaan ati dheengadda ooltuu fi waan amma ati dalagaa deemtu bitaa fi mirgaadha. Kanaaf xiqqoo fi dhufa manaa godhi osoo bakka sanitti sirreessitee gaarii jechuu barbaadde. Irranaa deebii adaraa dhiifama mucaannatiin kennaan bira deemee qabee dhufaana gabaabsi bakka gaatti biyya. Yaani kee yaada hedduu bareedaadha. Wanti ati tajaajiluu deemtuu fi mallaqni guuramu wal qixaa miti. Mana tokko keessa nama hedduutu jira. Namuma nagaa qabu kanaaf fuudhanii mana yaalaa fidanii 500 gadi kabaasu hin jiru. Kanaafuu osoo wanti silaa wanni godhamu sun waan akkanaa irratti yookaan nama kaleen dhukkubde yookiin nama du'aaf gahe dhaqqabu sanuu waraqaa mootummaa fidee seeraan koree garsiisee nu garsiisee baajata akkasii baafnaa yoo ta'e malee namni har'a birrii kennee maqaa kiyya barreesse borummaati jedhu dhukkubdi na dhaqqabaa hin jedha. Borabbaan kiyya waan akkanaati na dhaqqabaa jedha. Dhukkuba sukkaaraa qabaa dawaa barbaadaa jedha. Kaleessa fardaraa lafa dhahee miilli cabee jedha. Kanaafuu baajanni silaa mootummaan baasuu malutu bahu jira ammoo wanti guuramaa jiru xiqqaadha jechuu barbaadeeti. Geeffadhe. Boleessa keenya yaadni kee bareedaadha dhugaadhasi. Isa kana immoo eenyuuf dhiibne miseensaaf dhiibne. Amma akka namni hundi irratti hirmaatuudhaaf kana goone nama amma fakkeenyaaf ijoollee Itoophiyaa fa'aa jirantu jiru kan kansiraa hojjennaa maal jedhani. Yaadni kee yaada gaariidha dhugaadha. Namni kumni tokko yoo walitti qabame birriin waggaa tokkotti walitti qabamu birrii miiliyoona 2 wayi. Akkuma jettee nama 1000 keessaa yoo xiqqaate nama 5 nama 100 faati rakkoo himachuun mala dhukkubachuun mala. Sana hunda yaachisu birriin keenya garuu dhaggeeffadhu. Birriin keenya walitti qabama keenyaa fi malee akka yaada kootitti jechuudha. Gaafa miseensa taatan gaafa birrii kafalattanii miseensa taatanii itti daballa wanni isin daballa walii galle. Garuu walitti qabamni keenya gaariidha. Fakkeenyaa fi nama 100 yoo walitti qabannee jiran nama 1000 miti 10,000 walitti qabannaati teessanii ilaaltu. Nama 100 walitti qabannee jirraa jenna. Nama 100 sana keessa namni 100 sun quba wal qaba waan ta'eef namni tokko yoo ka'e rakkoo birrii miiliyoona 1 itti dhufee rakkoon dhukkubaa waraqata ragaa wajjin manaa kibbiitti itti dhufee nus duubaan manaa kibbii sana gaafachuu waa hedduu jira. Harka mootummaa keessa galchine namoota hedduu keessa galagatti ta'e. Wanni kun qabatamaa yoo dhugaa ta'e rakkoo sana hunda gargaarraa miti bareedaa ammas. Irraa tokkoffaa miseensa kanarraa amma miseensi tokko argachuu qabu hin argata murtaa'ee jechuudha. Birriin sun gahaa miti amminu kennu. Ammi miseensa ta'e immoo birrii 100 Itoophiyaa yookiin 500 Itoophiyaa yookiin 1,000 Itoophiyaa bira dhaabadhaa hoo jedhame 1,000 Itoophiyaa bira dhaaban yookiin immoo fedhiidhumaan bira dhaabadhaa jedhamnaan nama 1,000 irraa maallaqa guddaa argata. Tokko jedhe quba wal qabna waan ta'eef miseensa waan taaneef. Deebi'ee immoo miseensi sun hundi gadi ba'eeyyi ana wajjin sagalee ta'a malee an qofti fuuldura bahee akka ergasiin taa'u si galee ati sin nufta kiingi sin nufa hundi namaan nufa waliin iyyi akka garee keenya miseensa keenya Oromoo wal ijaaree rakkoo keenya baachuudhaaf akkasitti jirra. Garuu rakkoon itti dhufe immoo rakkoo akkasiiti. Akka garee keenyaatti birrii mana gargaareerraa akka miseensaatti immoo tolooftummaadhaan birrii mana walitti qabneerraa fi akka Oromootti immoo nu gargaaraa jennee yoo gadi baane obbolaan keenya Awustiraaliyaa, Kaanaadaa biyyoota adda addaa jiran gargaarsi akka ergasii amma gaafatamaa gadi hin jirreef gargaarsa siikkanaa hawaarra nuu kennu abshiraa isa kana sagalee walii taanaa gadi baanee malee birrii sun guututti irraa cufama jechuu miti. Amma sii galee. Anaaf naa galee jira.
Amma achi gizee uummata ibsitu ati yoo gabaabsitu mallaqni guurtan mallaqa kana mallaqni kun ammoo miseensummaa. Ani immoo mubaarakila harma mana mitikkaadha. Waan guuruu fi waan ta'uu deemu booda waliin marii. Abbaate mana isaatti dubbatamee dhume raamijoo inni mana kootti isinitti maara malee ijoolleen mana isaa beeku bara. Amma namni dhibbaa digdamii lama dhaga'u. Abbaan yaada kuni abitu yaadni kun galuu fi dhiiseetu hin taane.